kakuun waaqayyo sitti dubbachaa ture oduu duwwaa ta'e hin hafu. Qabatamaatiin raawwate waaqayyo hinsi argisiisa. Baala duwwaa ta'e hin hafu. Ija sii godhata. Haalli ati keessa jirtu isa waaqayyo siin jedhe wajji wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ati qorumsa keessa, haala rakkisaa keessa, dukkana keessa jiraachuu dandeessa. Waaqayyo immoo waan sanaa olii waan isa wajji wal hin fakkaanne haasa'uu danda'a. Raajii yookaan kakuu jechuunis akkas jechuudha. Waan hin mijanne keessa dhaabatteetu waaqayyo gooftaan maccaa akka ati iddoo mijataa dhaqxu sitti hima yookaan sitti haasa'a. Haalli kee kuni siin danqa malee waaqayyootiin hin danqu. Siitiin caale malee isa irra jiru waaqayyootiin hin caalu. Waaqayyo gooftaan maccaa gadi qabaa, diigaa, hurreessaa dhufeetu isa siin jechaa ture, isitti dubbachaa ture sii raawwata. Hin yaadda'innis hin dhiphatiinis waaqayyo gooftaan maccaa gara jireenya kee dhufa. Waaqayyo gooftaan maccaa sinaa eebbisu. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatiinaa ulfaadhaa.